Tolee baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechaa ana akka mootummaa naannoo Oromiyaa tokkootti ibsa laachuuf as ba'e tokkotu jira. Innis ayyaana kana ilaalchisee lubbuun hindaanqoo fi oolaa fi sangaa kan kana fakkaatan darbaa waan jiruuf gadda natti dhaga'ame ibsachuuf kunoo as ba'een jira. Kanaaf hundi keessan hindaanqoos oolaas sangaas ajiraatu maali? Ajiraatu iddoo keessan taa'e maaliif ajjeestu? Ajiraatu akkatti dubbanne isiniin jedha. Galatoomaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ciao. Tolee bashanii baga ayyaana waggaatiin si ga'e. Ameen baga wajjiniin geenye maaltu sitti dhaga'ama ayyaana kana ilaalchisee? Baay'ee natti toleera garuu waan ta'e tokko duwwaatu na aarsee ishee duwwaan sitti himuu barbaade. Tolee natti himi maal rakkoo qabari? Kunoo ibsaa amma televezyiiniin mootummaa naannoo Oromiyaa godhanii kaan tokko dhaggeeffanneeti. Isa sangaaf hindaanqoo fi oolaa ayyaana kana ilaalchisee baay'ee iddoo haaraa jedhanii dabarsan. Dhiismee nama dhibaa dhugaa rabbii baay'ee inaasaa mo'aasaa mandiraa fuudhee miidiyaatti dabarsuutti kee kan haasaas hin ta'in malee dhugaa rabbii jedhame ati ayyaana gaarisiifatu inni lama fudhatee miidiyaatti bee fakkaataa jedhe bakka ayyaanuma ilaalchisee mataarra bee fakkaata.